Maashaallah. Kennaan yeroo jalqabaatiif haati ruqiyyaa bittee naa kennite Kajalqabaa. Tokkichuma gaafadhe yaa. lukkuudha. Wallah. La. Qalbii. Luk Maal jechuudha? Mee as biraa adda nu baasaaf. waan si ajaa'ibu. Maal jechuudha mee as biraa adda nu baasa? Eeka amma waan tokko beeki kennaan namni qalamallee si haa kennu yookiin maastikallee bitee si haa kennu guddina yookiin xiqqeenya waan saniiti miti kalaalamu. Ishee. Kabaja kennaa saniiti. So yeroo jalqabaatiif ani laaxxee ture mana kilaasii qabee eegee nikaan hidhanii galanii ani ramadaana deebi'eetiin shawwaal nikaa hidhee hajjii jalqabaa waliin hajjine. So yeroo jalqaba dhuftu gaafa kilaasii kiyya oseentu lukkuu ishigii fidde nu dalaguuf lukkuu luka qofa. Na arsitee samsingii jettaan san dura waan guddaa waan biteef qaba. Na sakkastii asuma jettee akki saaksii narratti qabatte muudii narratti qabatte anu amma lukkuu tana dagadheera laal. Amma naa dhufe isin na cabsitee na cabsite. Adda samsingii naa bittee miti bakka. Yeroo san matu qaalidha. Yeroo san samsingii matu qaalidha. Akkasii garuu waan si ajaa'ibu amma uummanni illee intarteen itti ta'uuf malee uffata guutuu naa bittee shittoo bittee sa'aatii bittee ashadee akka kennaatitti martee manatti naaf fiddee dhufte jechuudha yeroo jalqabaatii fi ummee Hamzaa koo. Ulfaadhu haadha ruqiyyaati galatoomii yaa'anii. Hayyee galatoomaa ulfaadha isinillee jidduudhaan ammoo isin. Waan baay'eedha isinleen kanaa bitti amma isin samsingii takkitti himte an haqa namaan dhoysu waan qabrii qabaa du'uu hedaa an haqa namaa waan namni naa oole. Kennaan yeroo jalqaba abbaa ruqiyyaa isinii kenne maal inni? Bilbila akkamiin? Bilbila Samsungii naa bite yeroo sanitti yeroo Samsungii xiqqoo takkaa jira. Kennaa san naa kenne jechuudha yeroo jalqabaati. Ishee abbaa ruqiyyaatiin ammoo kennaan haati ruqiyyaa yeroo jalqabaatiif bitanii isinii kennan maal inni? Okay. Amma kennaa xumura irratti si deebisa asirratti waan itti si dabalu itti jira. Ilmi namaa kun akkaataan namni itti si hubatu akka ofii fedhettii fi akka isaa galetti. Ani amma especially ani jireenya kiyya keessaa wanni ani jibbu nama miidhuu fi nama zolloomu nama kijibu akkanumatti namicha kana umrii isaa guutuun jaaladhu rabbi irratti utaalii waa godhi na godha ho'i na godha nama sanne keessattuu osoo hin fuudhin dura wanni jecha misiirreef jettu sun sirriidha. Nama waliin gallee nama lola jaalatu nama maal akkasitti na beekanii akkasitti fudhatan tokko. An jalqaba yeroo taa'u yeroo amma shuggaa keessa ijoollee wajjii walitti deebinee teennu shuggaa jechuun kilaasii takka keessa uummanni shuggaan kun arabii waan ta'eef yonni jedhe kilaasii takka teesse teennee maatiin kun aayilaa warri fuudhe waliin dacha'ee buna dhugaa shaayii jedhaa waliin TV ilaalami. Siiriyasiin dubbadhu akkatti kostor jedhee taa'an wayita waa laalullee dippilii keessa bu'ee ilaala TV yoo laalle fiilmii haa laallu maalaan akkatti ilaala. Namni kun waan akka malee jibbu itti fakkaata. Baay'ee odeessuun jaaladhu yeroo namoota wajjin teennu takka namni tokko dogongora wayii uume taanaan obsee irra taruu fi wanni hin jedhu irruma baya. Na ajjeesee danda'ee dadhabeen sun hire irruma baya irruma utaala. Waan namni naan jedhe takkitti dabarsuu hin danda'u yooma san deebii itti kenna. Wanni sun amma gara galetti inversi faallaa ta'e amma abbaan fedhi waa jedhe tokko yoo namaa wal lole us jedhee akkatti caqasuu jaaladha. Tasgabbiin deebisuu fi jaaladha waan isa ajaa'ibu jireenyi kun aniin kun anuma waan jedhu wayi fakkeenya eeguu mana hidhaa seennu special wan jireenya lafaa kana keessatti namni bakka sadi yoo dhaqe mana hidhaa mana waraanaa bakka karaa biyya arabaa kana karaa taariba barnoota cimaa obsa cimaa siigalee
akka ajaa'ibaatitti waa hedduu nama barsiisa. Aniin sun hin tasgabbaa'e lafatti deebi. Gaafa jalqaba akkuma isin jettee jireenyi keenya wanniin eegalee wal bira geenne wal dhabbii yookiin immoo anaa kanatti apartaayidii irratti ture yeroo jalqaba. Kanan himu amma namni sitti mara dhugum. Ashee. Baqa. Burcuqqoo wayii bakka kana yoo isin keettee akka bakka kana taa'an hin fedhin illola kanallee. Burcuqqoo san fuudhee darbee cabsa. Namoonni haga irratti fuudhuu edaa akka malee miidhuu edaa maal jedhee maal haasa'u ture akiran gara wanni sun na keessa dhaqu wallaalee waanuma san guutuu akka waan harama harkuma kiyyaan fuudhee kaabaa dhayxee kadhattee natti kadhatteeti. Zeeroo irratti wanni sun guutuun walii amma maal ta'e waliin haasa'uun maritti deebi'e tasgabbitti deebi'e paaralaalii akka hiriyyaatitti waliin haasa'uu eegalle. Nageenyi tasgabbii waliigalteen jaalalli hin sakkane. Anillee yoo rama dhaqu du'aa reefa baate. Gataan. Ana duraanuu na balatu. Abbo arri ne qachibaafne me. Me asharawina. Ana na argitanii harree qabeelaa isin jala an deemu asuma gangaladha. Deemu barbaadan kunoo karaa qaba seenteen bayide. Amma eessa deemaa miti mootummaan tolche waggaa 30 ol yoo taate qixxatti kaffaltan jedhanii. Allah. Wal kubang kabdu wal duba laga eddi jetti bar oromo. Maal warasu. Qabeenyi mohora. Kamu waras tabadi buki kabtu bakka keetinji. Ani ma seera beeka. Katta buki la fagat ari ka qotu konto keechi. Kiyyarratti deebisa. Ani argite maali ka dhengada nu farramsiisan sun maali isinitti fakkaata. Kubaan farramte. Kubaan farrame. Akka irraan maal jedhama siin abbabani? Sii dubbisani? Naa dubbisa jetteeni? Du jedhee. Allah. Amma akka aarii waliin goonu. Lammillee nutti kolfiti. Arsiin sirna qaba seera qaba akka itti dubbatu qaba akka itti wal lolu qaba akka itti araaramu qaba akka itti dubbii kennatu qaba akka itti dubbii didu qaba nama dubbii itti kennatu qaba nama dubbii didu qaba. Amma dubbii tana alam baafnu lammiin nutti kolfiti. Bunaa nu dhuidi. Mee shirawiinaa buusi. Atimo. Buna isinitti kenna. Buusi mee. Mucayyoo kunu keessa lolla'aa tere. Amma yoo akkana jedhe malee intalattii birriin harka dabarsuu heddinatti hin kennitu. Achi qabi mee. Achi qaba fachaa argani. Maal argani? Abboo keessummaan baanii nu bayu. Mee amma akki gootu. Ati nadhoo safar ammee as kenni abboo ashira. Ashira isin qabe. Amma nadhoo safara kana jirtu keessa nadhoo sirna qabdu tanaffii qabdu ta uffata beeytu taqee eeggatu taqee tolfattu. Si. Akki gootu. Mee as jedhu asitti ma. Nasirra dhaabbadha. Intalli birrii galteen. Birrii galteen natti haasa rakkabdu. Maaliif? Afachu jal'i. Amma gurbaa wayii hususii dhaga'e. Gala isii kana dhaga'ee edaa nagaadha. Isatti heerumsiifna. Gurbaa warri itti dhaloomani. Gosti gosa itti dhaloomani. Cakas. Gosti warra sirna gumaa fitu, warra abbaan isaa warra gubaa fitu, warra safuu fitu, warra danuu fitu, warra fuudhee heerumsiisee addaan galchu. Si galee. Akka kiyya kanatti haa gubattuu fi. Amma akki gootu. Shishiin tokko narraa dhume naan jette si bita. Nama shishiin hin bitamu miti nama shishiin ilmootii allee gurguratu miti yaasine jaabii waada. Amma birrii harkaa qabdiimi. Harkaa qabdi. Ina na dhageeffadha. Birrii harkaa qabdi. Achi daleeyda malee iddoon itti wal bartan mana keessan ollaa dhufan jecha. Kilaasii shuggama keessa isiin kilaasii ollaa xalaba baatee dhufte. Hiriyaa isii bira. Okay. Eeshi. Anis achitti argee warri ollaa warri an bira jirullee yeroo san kilaasii an jiru san iddoo kana dubartii wal keessa deddeemanii bakka anis argee jennaan waa ijji wayii irra buuteetti. Amma dursitee uffanni kun ka'een nuti jette fidde kiyyaa jedhee yoo irraas fuudhu shittoon kabalaasee lafa saditti la akka waan cabsitee itti dhayti akkasuma leetitti. Eenyu tabbaseedha yaani eenyu gaafatee jedha maree dursaa magaafii kana namni dhiyeesse addunyaa naa murteessu. Dubbii nuuf hima. Dubbii nuuf hima. Amma achi booda gaanillee waan si ajaa'ibu waamee teessisee naamusa gaafii dhiyeesse. Jalqaba irratti ani wanni ani feene soba waan si gaafa ifatti naa deebisi. Gaafiin jalqabaa
taap godhaa shabakaan akka nuun qabnee fi gaafiin jalqabaa ati tana dura maraattee jirta akkuma dhalattee fayyama guutuu jirtuun sadarkaa amma jirtu kanarra geettee moo maraattee fayyitee jedhee. Lakki maraanne in short gabaabamatti bakka osoo garana maali gaafiin akkanaa son jee hin maraanne fayyama qaba. Warri keessan hundirraa islaamummaa qabamoo guyyaa keessa islaamummaa fudhattee jennaan islaamummaa qabna barattee waa xiqqoo barnoota qalama waa barreessuu dubbisuu hin dandeetta hin danda'a kanaan ala hangaafii biraa qabeenya maal qabdaa maali isa hafe gosti kee maali gandi kee biyyi kee warri kee maal kanuma qofan gaafadhe hagana gaafadhe waliigalle ergeen kee hidhame gaafa dhuftu. As biratti gaafii kana maaliif gaafatu barbaachisa namaafillee akka hubannoo fi barnoota ta'u. Gaafii kana wanti gaafachuun barbaachisee fi waliin dararruu fi itti seennee ganaa wal qo'achuu fi qo'attee itti seenuun garagara bultii. Amma immoo achi keessatti janajjantee jinjanaa alatti fixxee dhufuu fi osoo janajjaniin haaraa fuudhuun bultiin garagara. Maal garagarummaan isaa? Gaafa isii mana madaamii jirtu atillee as teettee janajjantee lubbuu maalii jettee iccitii hunda fixxee jaalala hunda achitti xumurte gaafa wal bira geettu xumuramee jira. Jireenya eegaltuun jiru wal barte waliin haasofte fixxe sii galee wal argite bakka garuu gaafii ijoo gaafachuu qabdu gaafattee jinjanaan barbaachisu kun istaayilii kiyya yookiin akka ani itti amanu namni biraa akka biritti amanuu danda'a sii galee halkanii guyyaa janajjanee maal jedhee hirriba dhabee maal jedhee suni ittiin amanu'an bultii keessatti qo'adheen fidu'an qo'adheen fiduu osoo hin jedhu zeero marratti fidaa osoo hin ta'in waan baruu qabu hin bara isa saniin irraa hafe duudaan ol garagalee shaayii tallaajaa tokko fixee gaahawaa tallaajaa tokko dhugee itti fixee rasiixa majjaana meeqa itti fixee ne bara hin amanu waan ta'eef akkasitti haasofsiisuun barbaanne yoo bultiif barbaadde eenyutti haasoftan mareefanii seennan bilbila sammataa gadi qabdi eenyu itti kaatanii wayituun jiru eenyunni ati wayitana biraa hin dubbattu namni rabbiisi. Hatta akka nama maleekaa rabbii wajjillee shariikummaa qabu akka keetitti ati barate akka keetitti akka yaaddutti naa gala osoo jannannillee abbaru kiyyaa firdoosiin jira siin jaani biraan nageettan malee jettee oduu milishaa dandeettee achi fiddee milishaan achiin fuusifta haga achi maddaan jirtan isin akka maddaan jire amma eenyu sitti bilbilare intalatti jannatti tamiin gudiin dhalateeka. Intalli ana bilbila diimaa na nyaachifti narratti cufti sitti dawwaltee mire sitti dawwalti maal jetti galee garam eessa gal biyya qabdi galti kana ani baadee maal achi biyya isiiti eessa maal jette galti maal hojjette galti maal mul'ifte maal hojjette ijoolleen hambaa ambikaa sii bahe kun kooraan kan qabne kooratti bite farda itti bite man itti jaare haxin itti jire qotilee itti bite limaatii elmata dhuftee ijaartu re maal ijaartu gadi buutee ijaartu dhuftee isiin achi teettee yoo durriyyee hambaa qallabde malee yoo birrii bi akkana amma tammaan shumburee ta'e si as deemte waa meeqa mul'ifte isin sookiddaa xilli godha waan shumburee kana dassi haa jedhu har'a baasaboorri isiin adda samne yaani isin raafa amma intalli maal yaaddi maalirra jirti maal heda jetti intalti galaa jirti akkan gallee birrii kaawwanti irra isinii na itti sabu birrii wayiitu hin jiru birrii balleesse balleesse mana sii bita jeenillee hin binne caarataa ta'een manni rakkoo qabaa birriin biyyi madaabaraan fudhanna jettee surree qabattuudhatti kanaan itti kenne intalti ila isintu argate malee birriin takka wanni dabtara gubbaan jiru baankii dhaqee baasee biyyi madaabaraan haa bitatu intalli tun akkan galle qabrirra waliin dhaabannu reeffa ho'aa waliin qaban ija kiyyaan isii arguun barbaadu intalli tuni urga baate waan haffii wayii wanni isii mul'ifte hin jiru. Hin maraattan isin? Sin maraate. Isin haa hidhattu ardaan? Ardaan an fayyaa qaba ardaan. Gabbaanee jenneetiniin itti gabbaanee ardaatti himna. Maarree yookiin ana yookiin sihii intalli tun galtee gibbii kiyya kana raggaxuumi. Mee namuma dhaqee bakka rooppilaan isii itti buuse sanii isii fuudhee qee kiyyatti fuudha. Mee ati jabdu gabbayii dhaqe. Anu hin fuudha. Hin fuuta? Hin fuutami? Hin fuutanii miti? Hin fuudhu. Hin fuudhu. Eessa fiduu adda? Eessa fiduu adda? Xiyyaa miti. Eessanii miti? Xiyyaa miti. Xiyyaa miti. Guyyaa matakka. Eessa fidaree xiyyaa miti hoo jettan jaarsanan akkam yaadda? Sansi beeka. Sansi beeka. Ani hin beeku ani intala wayiitu biyya alaatti. Anaa miti barka
shambare jedha. Ani intala wayitii wuccaa garii ta'e ergadheen qabu. Akkasini. Intalli wuccaa garii jirtu tiyyata hin galu jettu san. Intalli wuccaa garii jirtu yoo ani itti dawwalu. Maal taatan abbaa kiyya. Manaaxirii jatti sii bitaa. Hin yaaddayini. Homa takka ati gaachana kiyya. Yoo isin birrii qabaattu. Tamtu birrii qabdi. Amma galtu tun. Harka waa qabdi? Hagam qabdi? Yoo qabaatte maal godhatu? Lakki hagam qabdi? Isinitti najamtu. Birrii hin qabdi? Harkatti qabatti. Birrii tana hattuun harkaa fudhatti intala tana ergi jedhi irratti haa ergitu. Hin ergitu. Isin irratti ergitee kaata jettanii. Sirrattuu haa ergitu akka itti fudhee sirraa fuudhu ana beeka. Sirrattuu haa jettanii. Amma wayi durriyee wayi karatti qabee birrii tana achiin waan. Waan birrii qabdee namni intalatii yaa miti hin jenne. Birrii isiittu garaana nyaate amma. Birriin isii kuni yoo dalloo nambaa karatti shawwadee birrii tan harkaa nyaate. Beenu abboo ka'e hin deemna. Eessa deemna? Hin fuudhe intalaadha inni. Lakki. Hin fuudhe. Nagaa qabdi achumaan achi deemte. Eessatti dhalattanii guddattanii amma hoo eessa jiraattan kanarraa kaana? Ayyee dura dursoo gaa First Lady jedhanii jalqaba kabajamtu giifti duree Ummi Hamzaa haadha manaa kootiifin kenna kabajaa fi jaalala guddoo wajjin. Anamma isin dura iman dubbattu. Dubbattu. Isinitti nama fayyadaguma. Ayyeega gulfaadhu wallahi galatoomi ulfinni si biraa jiraatu. Asumaanuu waan si ajaa'ibu diraamaa kana keessatti isinii warra durii fudhannee osoo dalaynuu isinii naaftee jirti. Tirfaammaa nyaallo waan si ajaa'ibu. Amma si hinaan jechuun itti ulfaateera alammoo naa ta'ee jira. Egaa Nasrii keenya gaafii keetiif ani maqaan koo Abdurrahmaan Jamaal Hussein jedhama. Kan inni itti dhaladhee godina Arsiiti. Arsii Bahaa jechuudha. Aanaa Roobee Diidaatitti dhaloonni koo kan dhaladhee gosti Ayuuba. Kanaafuyyuu odoon himatiin iyyuu sikkoof mandoo ta'uu kiyya akkattuu warra bahaa kana ta'uu keessattuu loqodaan namni hin beeka. Akkasii isaanillee immoo ofumaa ofaa ibsanii maqaa isaaniitii fi maqaa isaanillee akkasuma yoo dhaloonni ganduma kenna. Ayyee. Hayyaa darbee ati aaname. Anillee maqaan kiyya guutuun Rahmaa Abuuna naan jedhanii. Iddoon dhaloota kiyyaa akkuma abbaan Hamzaa jedhee Arsii Bahaati. Aanaa Suudeetitti jechuudha kan dhaladhe. Gosan qabdu? Gosti tiyya Suraara. Suraara akkasii. Maasha Allah. Arsiin yeroo wal barattu aadaa isaanii keessatti wanti baratamaan namni tokko iddoo dhaloota isaa, gosa isaa, balbala isaa himatee wal bara. Miidiyaas ta'uu gosti namaa waan dhokatuun qabu, eenyummaan namaa waan dhokatanillee waan itti saalfatanillee qabu kun aadaa keenya. Akka Arsiititti ammoo aadaa akkanaa qabaatu keenyatti ittiin boonna. Maaliif namni tokko muka hundeen mi'aawu baallis mi'aa jedhanii eenyummaa isaa eega baranii fi maalummaa isaa erga beekaniin booda miidiyaa irrattis haa ta'u waliin jireenya keessattis waa hunda keessattuu namaa salphata. Kanaaf wal baruu fi wal beekuun aadaa ta'uu isaa ammoo ittiin boonnaan ni jabeeffanna. Isinis ammoo bifa kanaan sirna guuttanii jilba guuttanii himatuu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Itti aanuudhaan yeroo ammaa kana mee eessa jiraataa jirtanii? Seenama keessan irraa eegallaa akkamitti wal bartanii akkamitti gara bultiitti ceetanii mee asirratti. Egaa nuti eenyutu dura jaalatee sanillee tartiiba isaa osoo sobiin dhugaa jiru jechaadha. Maaliif sagantaa kana irratti wamakkeeliirte? Wallaahi dubbiin ajaa'ibaa bahuuf deemte kaan. Yaa salaam aboona siniinaa jiraadha wallaahi. Gaafii ajaa'ibaa na gaafatte icciti jaba bahuu deemaa. Dee. Anas jaalatu Okay. Jalqaba irratti waan si ajaa'ibu mudannoo jalqabaa keessa ani karaa baharatiin Suudi Arabiyaa dhaqee isaan karaa gubbaatiin Suudi Arabiyaa dhaqanii maqaan moggaasa chaanaala keenyallee baaleetu boolee ka jedhu chaanaali jalqabaa an baaleen deeme isiin booleen deemte sii galee boolee jechuun isiin xiyyaarmaan deemte ani immoo baaleen deeme baalee jechuun karaa majalaatiin Sumaaleedhaan buutee Suudi Arabiyaa ga'uudha jechuudha. Kanaafiyyuu
bakki itti wal barre Saudi Arabiyaa magaalaa Makkaati. Makkatal Mukarrama achitti wal barre. Waan si ajaa'ibu erga wal bareen booda akkamii wal bartanii eenyu durseetiniin gaafii kana dhiyeesse isa jedhuuf ajaa'iba rabbi. Addunyaadhuma kanarraa yoo wanni akkanaan jiru erga wal barre illee gaafiin an gaafadhe gaafii namni tokko nama hin gaafatin gaafadhe. Kan ajaa'ibu gaafii kiyyaami gaafiin koo sittiin himaa si ajaa'iba kan san daran ajaa'ibu immoo deebiisiiti. Jalqaba ani funduqa dalagaa yani hoteela jechuudha. Funduqa afaan arabiitiin achi dalagee uniformii funduqa ittiin dalagu baafadhee Gassaalaa keessa kaa'e. Gassaalaa keessa kaa'ee isaan Madiina irraa dhufanii Makka dhufanii jennaan fiidee dhayxee eenyu wajjin dhufa? Gassaalaa talabaa fide. Ishee. Fira bira dhufte isin kilaasii masan. Shugga masan. Achiini Gassaalaa keessaa uffata kiyya san miicceet kiyya ta'uu osuma beeytu miiccee kaawiyyaa gootee shittoo itti naqxee shuggaa kilaasiin an keessa jiru kana kilaasiin isii kana yoo mana biyya sanii hin beektaa shuggaa keessa kilaasii 3-4tu jira shittoo itti naqxee dhuftee kana dhadhoofte uffanni kun ka'een nuti jette kiyya ta'uu ni beeyti bar xibaa xabbasaa jedhan sanis na xabbasutti jirti amma. Achi wal argitanii wal bartanii jalqaba hoteelatti. No, hoteela osoo hin ta'in manumatti manuma jireenyatti. Okay. Ati achi dalayda malee iddoon itti wal bartan mana keessan ollaa dhufan jecha. Kilaasii shuggama keessa isiin kilaasiin ollaa xalaba baatee dhufte. Hiriyaa isii bira. Okay. Ishee. Anis achitti argee warri ollaa warri an bira jirullee yeroo san kilaasii an jiru san hedduu kana dubartii wal keessa deddeemanii bakka anis argee jennaa.